ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصاة ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصاة ربنا الهادي الودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. صدق الله. قادر سكنتان تنيا أكما إجلام تتجرتي سكنتا تبيسا من برنوتا مدرسة بابيلي قنبرا كم لما في قدس الديدي اتيان سودان ايبا منقدو تينو ديهاتا قبجمو شيخ علي تو جولين ويبسا سيمنا بريدو تاسناف تكبير تكبير عمل كيسو obboleeyyan kiyya warra barsiisu kana fatanaa baasee ammallee ijoolleen isaan bira dhufte
ملكي رتي دامتي تفتنا باتي بيا والقيس ربي هاقود خاتكا في خاقودا خدانياتي في خانغرتي ديراتي في دالا دانيا ما تجارة مسكينة برنوتا خنا جالتي هندا ربي سنجالتي ilmaan keeysan fatanaa rabbi haa baasu warra barsiisu kana fatanaa rabbi haa baasu dukkana wallaalaa jalaa rabbi nu haa baasu hamtuu hundarraa lolaa fitinaa dhukkubaa balaarraa najaa rabbi nu haa baasu gammachuudhaan dhiiraa fi dhalaa karaa barnootaa rabbi haa yaasu ammallee gartee warra barnoota kana ganaallee yaadee tolchee bareechee finxa baasu rabbi sinaa godhu ammallee warra gartee baratu kana waan barsiiftaniinii fi waan barataniin hunda ka barsiisuu fi kan baratus akka gammachuudha rabbi godhee amata gammachuu hajaalalaa godhee barnoota akkanatti rabbiin biyya gaaba duraa daansiin dhamaaftee shaggooyyeen dhamaaftee barnoota toohidaan quraanaan qalbiin nama akkana ibuu kana warra ibsatu rabbi sinaa godhu ijoollee tana akkanuma fatanaa baatu rabbi haa godhu warra barsiisus kan akkana fatanaa bahu rabbi haa godhu warra daawwatus kan akkana fatanaa bahu rabbi haa godhu qaraatii hunda arma keeysatti hafannii kudha lamaanii arma keeysa warra fixu rabbi haa godhu du'aa'ii har'aa tana barsiisotaa fi sheekotaa fi hunda keeysanuu warra gartee barnoota kanaaf tajaajile hunda rabbi tajaajila keeysan arshiidhaa rabbi mala isinii haa dha'u خجما جمنا خباري برا إسني أغرغار دعاء تناكي بلامتو غودي دلي ديفا منو غودي أرما ولد بوتانا أبليان كيا خبجا تكان أركامين بكا ماسيان دربال ليسيته أراتنا غمچون أكنا تولچتين سنينجا غاب درا بجباب بليتنا دان سمان أمبا چوبا جلا مخبره دا جلا هندا نمت دوامتو نمسو دا چفت irraga kuno igana to hinni bakkayu majlisni gadhiifame arshiidha kana nama bareecha wallahi quraanaani qalbii nama kana bareeddi ammallee bareedina ijoollee teeysan rabbi haa ida'uufi haadhaa fi abbaanis gammada obboleessaa obboleettiinis gammada barataa barsiisaanis gammada ulamaan kana mala dhooytes gammada gammachuu addunyaa akhiraa isinii baakannu ammallee obboleeyyan kiyya warra dur wallaalaan dhume san rabbi irra dabree fi sababuma ijoollee tanaatiin hoggaa ijoolleen isaanii barnootaaf aliif jette haadhaa fi abbaa ibiddarraa ataqa je rabbiin laal hoggaa barnootaaf ijoolleen teeysan aliif jette qaraatii jammartee haadhaa fi abbaa ibiddarraa ataqa je rabbiin kanaafuu namni barnoota deemu malaayikaan du'aayi gootii fi samiidachiin du'aayi gootii fi gablaa malaayikaa irra deemaa je kanaafu barnoota kanaaf rabbi ammallee ziyaadaa isin haa ida'u qaraatii faamii qabdu tan ijaazaa qabdu tan hidaayaa qabdu tan gammachuun sii caayaa qabdu rabbi isin haa teessisuun jaa baga makka gammaddanii gammachuu tana warri arma kana tajaajiltan kun addunyaa akhiratti sinaa tajaajiluun jaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu sagantaan amma sirritti eegalamtee jirti nashiidaa ajaa'ibaa simannaa barattoonni isinii taasisanitu dhiyaata nashiidaa simannaa fi galateeffannaa جولين سينو بدمتي سيمنا تاسيسو قمناف الله أكبر ورحمة الله وبركاته أحلام بكم أولياء أمورنا شرفتم الحفلات يا مرحبا بضيوف يا مرحبا بضيوف يا مدرستي علمتني علمين
dachakuma kuma galanni 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 kehedu dachakuma kuma anu fargantan eibatenya rati carranuf kanitan akabarannuti galatomi abba tunai batantedi galatomi umma tunai batantedi akanu baranuf dildila tatedi dukana wallala iranu babtedi akai fatyanum nuralla fatedi shukran shukran galatoma jenna hundi abotiti shukran shukran galatoma jenna hundi abotiti wanati naftate ya baba jannate iftina nabasu fandi nasarate memal jenima wanati naftate khashama naftate naifuf gubate galmana gayuda mudite hidate jiranya kalawe walaka dabate ilman kanke hunda barnotaf kannate miya barnotatis gurrannu asaste barnota barnota jabada jechanu dungate barnota jabada jechanu dungate ya umma ya warki alama wanati mudate majetin hima wahna lala wahni qur'ana nuhima ya mana barnota kan ko hanganama afanna barsifte barana daima amma sarranamne galato miuma galmanna gayuda finkabdu dorgoma umma riski sitta jabsu matinu me umma riski sitta jabsu matinu me umma ya barsisota ko isinin dagane barsa baba ketin dukana rabane fafirka hayata barsin rafane doktora mastara injineran janne undasi omishe adunya daftanne shanyi sifajasan margu malengoine kopitanya finne tumurarran dufne salam salam isini janne nagadamane salam salam isini janne nagadamane assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحيم. الحمد لله القائل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبيه القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحفل الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته خبجمتوتا أبوتي جوليدا خبجمتوتا بلچا بلچيتو أردا والتيدا خبجمتوتا بوردي من برومسا خبجمتوتا برسيسوتا من برومسا براتوتا خبجمتوتا أبوتي جولي براتوتا خينيا بقى قويا حفلة شوفين سمنا برومسا مدرسة بابلي أما تكمل ما في خود سديدي نجاي دري بريد دوتنت بكا جولين أناشيدا ندبالتوت بكا جولين قرآن قرر خينيا أنيتين يقول كل يسود بكا جولين قبتي ولانا في الدي أكا مقالات بابلي تتبون سفتوت أكما مقالان بابلي ورجي با أوروميا تاتي إفادان خرادان بقلتودان barattoota barsiisotaan bulchootaan akkuma gartee magaalaan teenya faaya taatetti manni barumsa madarsaa baabbileetii sanirraa tokko ta'e dirree tanatti har'aa gurra keenya waan ajaa'ibaa buusuudhaaf illee qophiidha. Waajjirri barnoota har'aa kasilaa dhufu sagantaa adda addaa qabaa bakka buufatee
caal ibsaadhaatiitu asitti nu argame safarbaazara keenya jechuudha. Safarbaazara keenya kan magaalaadhaa isa bakka buufatee isaatiitu haasawa baay'ee barnoota irratti karoora aanaan magaalaan keenya qabu nu haasawu ta'a insha Allahu ta'ala. Kanaaf obboleeyyan kiyya manni barumsa madarsaa Baabbilee asiin duraas tattaaffii inni geggeesseen juhudii inni baaseen quuqama inni qabuun qabsoo inni taasiseen barattoota ciccimaa gadi baasee gariin isaanii doktoroota nam 10 kan fayyaa irratti doktoroota olaanoo ta'an kaduraa eebbifamee kaanis akkasumatti amattoowwan lamaan dhufu keessatti eebbifamoo ta'a. Injiineerota garagaraa oomishee ture, barsiisota garagaraa oomishee ture. Lammii tana qaroomsuudhaaf mudhii hidhatee manni barumsaa eegaa hundeeffamee yogguu takka illee boodan deemine. Kanaafuu insha Allahu ta'ala kana qofaa miti manni barumsaa dirree bareedduu tana lafa bal'oo tana lafa hektaara 13 qabu tana irratti insha Allahu ta'ala haaskuul eegaluudhaaf bara 2020 insha Allah akkuma gartanitti dareeleen jaaramaa jirti haaranii damaa jiru kun haaskuul asitti banuudhaaf inni kun gammachuu guddaadha. Haaskuulitti asitti bannaan achumaan insha Allahu ta'ala karoorri keenyatti humna amma koolleejjiitti deemna. Qaama mootummaa irraa hafe gargaarsa tumsa taasifnee cufuudhaaf insha Allahu ta'ala mudhii hidhannee lafaa kaane wanni du'aa itti gootan wanni itti gammaduu qabdan wanni itti nu deeggaruu qabdan wanni itti nu cinaa dhaabbachuu qabdan hawaasni Baabbilee hundummaan isaanii kajoollee asii qabu egeree boru asiin fidadha je hundi haaskuul kana milkeessuudhaaf yoo dhabdan du'aadhaan nu cinaa dhaabbachuu isin hafeerra obboleeyyan kiyya du'aa gootanii haaskuul asitti baname. Haaskuul kun eega xumuramee booda koolleejjii kulliyyaa waan jaansan afaan arabaatti asitti banuudhaaf illee karoora qabnu jira. Insha Allahu ta'ala du'aadhaan nu cinaa dhaabbattanii deeggarsa barbaachisu mana barumsaa mana keessa waan ta'eef jecha dhugumatti gaa namni bu'aa mana barumsa madarsaa Baabbilee sirriitti beeku odeeffachuu dandeessan haaskuul jechuu. Leanna elementaroonni jiru hundinuu achitti walitti dhufna. Namu waan gadi baase waan oomishe waan qaroomse waan barsiise waan qopheesse walitti qabee dhiyeessa dhufa haaskuul Baabbilee irratti walitti dhufna jechuudha. Warri haaskuul dhuguma yoon mooraa sun ol seene anaa kan anummaan kun isin hedduun nan beeyne yoggaan achitti ol seene akka ijoollee abbaan ama 10 irraa hidhamee hidhaas beetitti har'a duratti nafaan baanii harkana dhungachaadhaa nu seene yogguu takka jaa maaliif jennaan bu'aa ati asitti nu garsiifteefis galatoonfanna bulchaa caala hayyuu fedhe caala isintu nu biratti qaali jechuudhaani galata guddaa isaan biraa qabna. Maaliif ijoolleen asirraa gadi baatu naamusaanis adabaanis yeroo kabajuudhaanis barsiisaa kabajuudhaanis barnoota siidaa hordofuudhaanis tokkeeffa san qofaa miti. Nuti hoggaadhaa sirraa qarree barnoota bu'uuraa sirreessinee fi qajeelchinee fi bu'uura cimaa irratti ijaarree isaan bira geenye eega san booda achiin ol dabranii doktoroota injineerota warra barnoota olaanaa keessatti qooda guddaa fudhatu ijoollee nu bira achi baate waan ta'eef alhamdulillah kana rabbiitu godhe. Eegas immoo tumsa isin gootanii fi barsiisota keenya kan quuqamee lammii kanaaf waan barbaachisu gahee isaaniidha. Ijoollee teenya geemsuudhaaf jecha ijoollee teenya qaroomsuuf jecha ijoollee teenya dorgomamaa taasisuudhaaf jecha sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa biyyoolessaatti taasisuudhaaf jecha isaan karaa galata guddaa qaba. Kanaaf obboleeyyan kiyya kana sirriitti hubannaa keessa galchuun barbaachisa. Du'aayi wanni cimaan du'aayi akka nu gootan akka gaariitti nuti yoo dhuguma rabbii himne hawaasa Baabbilee hanna baarakallaa jechuudhaan dhibaan turre jechuudha. Boordiin keenyaa fi mudhii hidhatee lafaa ka'ee bakka adda addaatti walitti sassaabee hawaasni keenya kun hawaasa gartee boodatti hafe waan ta'eef jecha moggaa xarafa irratti argamne waan ta'eef jecha ummata kana qaama mootummaarraa hafe hawaasa kanaaf guutuudhaaf jee boordiin bakka adda addaatirraa tola ooltota adda addaatirraa walitti funaanee jaare waan kana mana barumsichaa guddaa kan jaare jechuudha. Mootummaan haa galatoomu wanni nu cinaa dhaabbate dachii tana isaatiitu beenyaa kafalee harka keenya kaaye
قافسن بلشان قافسن جرو بمولود السنور جزاه الله خير الجزاء بكا جروتي الرام فنو بكا جروتي دعاين جناد أبنا بكا جروتي خبجة قدا في جالالك أمنا في إساتي تيروسن كيزتي أمني خن برتيخ على أسقال خن أمتا لمي تنجناد أبتي قومسا غرق يومسا يسيچوان تأمني بجيچا بينيا خفالي قرشي موتم ماداتين كفالي أبوتي لفتنا قبدوف نوارك غايتو إيكا سنبود بوردي لفاخاني جودي تاسني تاتافي تاسني قبسو تاسنين مني كنرت جارني جلانا من إلى أما جارو جيران جتشو لا داريلين تون أما يوغا دبري يوغا خانا إيغالتي رتي تمرمتي توني سمتي جرتي تبيروتي تكايتي أزديمتي والمفانة تفتي إن شاء الله تعالى هنگا هاي سكول جولة تينيا ملو أسيتي جدابوف بوردين كينيا قبصوصا تايزي تجير جزاهم الله خير الجزاء هن وان الدنيا قفت اتفار فمانيها فومتي وان آخرت اللي إن شاء الله تعالى جايا إسانيتي أكار جايا خانا جالتيني أدورا دو قول النف جايا آخرادا أمام ربي عالما موتي موتوتا الدنيا في آخرادا خانا دورتي أكا جايا أركت الرب سانا تاسو يجادا وبلايتي يمني بروم سيچا قبطين إني فيدي قبطي أجايبات والله فامد نما بيخو بيخ نمني بيخو جيني مان دفيت odoo qursiin nyaatin odoo bishaan hin dhugin akka waan soomanaat ijoollee isaa harka qabatee saffii tana ta'a warra sakkee isaa eenyume beeytu nama ganama kana nu duraa was ganamfatee nuhu ifqaanfachiise beeytu obbo Nasraddiin jaanii ilaal abbaa halangaa ana baabbileeti kuno fuulduraan dhufe ijoollee isaa namni akkasa takkaa kafaltiin geeysen jenneen if duratti yaadee qat ibiriin ni jirtimi erga ajaa'ibaa tokko dhufe bankii deeqi waraqaa farrami aboona dabarsa fi dhaabbadhu waan jannata kan qat duruuti eenyu Nasruddiin kuno eenyu Nasruddiin saniif jecha ijoollee isaa boodarratti sadarkaa isin jirtu odoo takkaa bomaallaqaa sitti jira waan baatii barsiisotaatis jira odoo nam tokko isaan hin jeen dhiira waan siidhaa qat godheef dura dabarsite ijoolleen si maal fakkaatti asumatti walillaala insha Allahu ta'ala kanaaf obboleeyyan kiyya manni barumsichaa madarsaa baabbilee warra qabxii gurguddaa fide har'a waan addaa godhe waan addaa sheexaa'ir dhageeysa waan addaa goonee jirraa qabadda wanni addaa san maal jennaan nama qabxii ol aanaa fide akka mana barumsicha keenyaatitti ilaallee nam lama kafaltiirraa walaba goon Allahu akbar Allahu akbar hogga khanni janga namni rifatu yogga dimne jan Allahu akbar ya jabe su khasamali mustambo Allahu akbar khana inshallah nama irraciche hada abadan inni barsota jiddut qabti olana fidi akka wali galat qabtin sa guddate namalam badasa samal gon daftaramit qalamamit borsamit mal gonime yogga khana qarshii takka kanin gaafanne waan nu gammachiiseef jecha waan nu gammachiiseef kafaltiirraa bilisa goonee caaluma jee qara'ee inshallah ta'ala deem kanaaf jecha gaa kanarratti du'aayi nu godhuun dirqama keessanii fakkaatti jechuudha nama akkasii cinaa dhaabbannee maaliif booddee abba caala warreen akkasii sun warra abbootii caala warra jiilaas deemu barnootaan ibsu waan ta'eef jecha namoota akkasii kas goonee jira inshallah kana melees waa hedduu jira karoorfannee jirru khattiyaanee jirru inshallah ta'ala maaliifin barbaad seenaa cimtuudha wajjii qabna nama san abbaasa nama san nama asitti ganaan waasaa utaanu natti aanee seenaa cimaa hin irraanfatam hayoroon lafa san bee hunda abbaasaanii sanii rahmata kadhadhu yeroo cufa imimmaan na qaban hoggaan bakka san dab nama mana barumsaa kana hundees ambaasaa jalatti nu wajjin anaa fi Sheekh Yusuf Sheekh Ismaa'il warra wajji hundees Sheekh Hasan Abdinaasir gaafas jaami'aa Madiinaa jira akka yaadatuun beeku jaami'aa Madiinaa jira achirraa dhufee mana xiqqaa tokko amboota sun keessaa qaba amboota san jala qaraasifna asitti di rabbi qubsiisee asitti madarasaa hundeessaa nuun jee nama san Hasan Abdinaasir achitti nutti dhufa balleessi keenya itti gaafataman boordii keenya
خسوباسات جدار جلخون قولي خجدي جارم يخون جزاه الله خير الجزاء أشيت نوتين فيسال نبرديا مدينة رسول الله تكارو هجانو دفع وان كان أركاكم ننا أشيت هساوي ما يوم يا من يغيرون لديني أمثال عمر أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي جي بوي سوباسا نجدار خون دفع وبليس غير يخون وملينتا أكيادة تنبغو أين يسون حسين خليل مجا إني دالي ونو أسنو خيس جرتي بلجا والجيتو أرداد والتيدا أرداد دوالا ما تنس نما تانا فكاتي يونا جالا جيرة باتن إسي عباسيداتي حسين خليل جاني رحمه الله ورحمة الله بران الدنيا رادي إساتو أمباسا جالت أم جمال خنقادي يخون جزاه الله خيرا بلاك بوردي قباتي قراتي التنسان تكنو غني شوكي كارتونة تكنو غني أزيتي أنا في شيء يوسف شيء إسماعيل أزيتي أشتي إيجالي أشتي هندسي أمباسا جالت نجرم ما نساني دابير أمبا قدّا دابتو كنا والهديسا أشي جالت إيجالي إيجا سنبودا قمدي ولاتا كجولي خيسا باسين وغني ولاسن كيسة يوغروبا دفتر غينيا في قرآن ولي قبنت ولاسن كيسة أمباسن جالت ددبيا قرات الرئي إسيداتي تو أزيت نودياتا أسافنا فيرا فبجمتو فتيا أزيت نودياتي أساف نتازفتي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إسيدا أزيت نوديات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ميسي منان تيسان الله أكبر السلام عليكم. وعليكم السلام. بقى ويا الراحة نجي سنجتشا خبجمو أبو نصر الدين أبا علنجا بلشينسا أنا بابلي في مقالة بابلي خبجمو أبو شيخ آدم محمد دروبها وليقلا منين برنوتا مدرسة خبجمو أبو ناصر آدم دروبها من برومسا مدرسة خبجمتوت أبوتي ماتي قمتا ماتي من برومسا مدرسة خبجمتوت ماتي براتوت من برنوتا خنا خبجمتوت براتوت بويا عرا إسنيجت أسيت ولي كبمني خبجمتوت أبوتي أمانتا بويا عرا أسرت قود فدتن إسن هندينو بقى بويا عرا إسنينجي يچون بربادا مني برومسا خون بركو بلا ما في كده جهتي جولة إبلا ما في كده تك أبى چودان بروم سجل كبه إرجع بروم سجل كبه يمبودا بركو بلا ما في كده تربت جولة إبا أفوري في كده تك خانجه يجو بركنا خيسات براتوتا كتا سديتي قرومسا كده چاتوران أسكيسات عدد درون مادان خند برساتوره منين برنودا مدرسة يجو جولين مدرسة براتو في جولين إدو برا براتو أكت لالمان توري إمني سانيتيس أكت توري يجو جولين من برونسا مدرسة برات جولين أكتيف تاتي تنبرنوتان إمتو تاتي أسكيسا باسا توري يجو مني برونسا هون أما برهم لما بيكون سديدي جولين إباشن نتي سديد تمشان خمبرسيسا جرو يجو خناف مني برونسا هون mana barumsa ciminan jolle barsiisa jolle ciccimtuu as keessaa baasaa jolle biyya kana bakka bu'an kan baasaa tureetu kanaaf manni barumsaa kun galata guddaa ummata biraa hawaasa biraa qaba akka mootummaatis galata guddaa nu biraa qabaa jechuudha kanaaf baga guyyaa har'aa guyyaa namuutu jechuudha barattoonni firii facaafattan itti haammattan geessan jechaa guyyaa har'aa kanaan baga isiniin ga'e jechuun barbaada ani asirratti haasaa isinitti hin dheeressu guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti guyyaa ijoolleen keenya barnoota isaanii itti xumuranii firii isaanii ittiin argatanii kanaaf baga gammaddan jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Which grade you are? I am in grade 3. What is your favorite subject? English is my favorite subject. Why do you select English? English is international language that communicates with others. What would you like to be in the future? I would like to be doctor. Thank you very much. You are welcome. Nice to meet you. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السادة الحضور الكرام، أولياء الأمور الأفاضل، معلمين الأجلاء وزملاء الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم في هذا الجمع المبارك لنحتفل معا بقطف ثمار الجد والاجتهاد، ونطوي معا صفحة مشرقة من مسيرة العلمية ماضية، ولنفتح لأنفسنا اليوم أبوابا جديدة نحو مرحلة القادمة. إنها لحظات تفيض بالفخر والاعتزاز، وأرى هذه الوجوه الشابة تبتسم إنجازا وطموحا. يا زملائي الأعزاء، لقد قضينا في هذا المدرسة المبارك. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السادة الحضور الكرام، أولياء الأمور الأفاضل، معلمين الأجلاء وزملاء الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم في هذا الجمع المبارك لنحتفل معا بقطف ثمار الجد والاجتهاد، ونطوي معا صفحة مشرقة من مسيرة العلم ماضية، ولنفتح لأنفسنا اليوم أبوابا جديدة نحو مرحلة القادمة. إنها لحظات تفيض بالفخر والاعتزاز، وأرى هذه الوجوه الشابة تبتسم إنجازا وطموحا. يا زملائي الأعزاء، لقد قضينا في هذا المدرسة المباركة زمنا لم تكن مجرد أيام دراسية عابرة، بل كانت رحلة لبناء الشخصية وتوسيع المدارك. لقد سارتم وتبعتم، وها أنتم اليوم تحصدون ما زرعتم هذا النجاح. أنتم اليوم أمل الغد وبنات المستقبل، والمرحلة القادمة تتطلب منا جميعا مزيدا من العزم والإصرار لخدمة ديننا ووطننا. أولياء الأمور الكرام، هذا اليوم هو تجويد لجودكم ودعمكم المستمر. نقف لكم احتراما وتقديرا على ما قدمتموه من تضحيات وسيرة ومتابعة، فأنتم الشركاء الحقيقيون في هذا النجاح، واليوم ترون ثمرة غرسكم الطيب يافعا أمامكم. معلمين الأجلاء، لا ننسى فضلكم، فأنتم أصحاب الرسالة السامية، غرستم في نفوسنا وبذلتم الغالي والنفيس من وقتكم وجودكم. مكانتي الذكر والدين أبدي جامع برتو كيجسري ولا لو برنوتا برونسا ميتك أنسي إبسا ميتك أنسي
رب من ميريدو بشر ننسيسو تنتاتي هدو طاف قروا فولا كيسان الرادة دابنا ملتا ما لك يقول قانا مقانا فترة ناني ويا جوليتي نياتي ويا تقجا غني كم ردمني اتيان سودان نشيدا مدرستي متدور النساء جامتم مرياتا خنوريسان برتوتا كيجيتي جوليتنا مورالي غوتني فلا سيمباسو qarshii digdam shan iskoolaa argatanii manni barnoota madrasaa bara 2020 high school ni eegalaa jedhamee waan guddaa ganama isinii himame akkamitti hamileen hin jiru moo hamilee Allahu akbar ittiyaan Suudaan sagantaan kabajamoo itti aanaa manbarnoota madrasaa Baabbilee Muhammad Taahiriitu gabaasa bara kanaa gabaabsee tolchee nuu dhiyeessa mooraalin simadhaa Allahu akbar hoogganaa waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Baabbilee obbo Ramadaan Bashiir itti gaafatamaa walitti qabaa boordii mana barumsaa bulchituu
aradaa walta'ii addeeffatiyaa baga nagaa aannistan jecha kabajamoota barsiisota keenya lafaatii yeroo dheeraa booda bu'aa waggaa kanaatti mul'ataniif galatooma jecha itti aansee barattoota mana barumsaa madrasaa Baabbilee lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 2 barattoota baay'ina isaanii meeqa galmeessinee xumursiifnee yeroo kanaan ga'u kana xumura waggaatiin ga'u asirratti isiniimuu barbaada. Bara kana barattoonni baratanii mana barumsa lamaanuu jechuudha. Madrasaa lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 2 barachaa turan barattoota 2,150 2,150tu mana barumsaa madrasaa lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 2tti barachaa ture jechuudha. Kana keessaa barattoonni kutaa 6ffaa kan baratan barattoota 150 kutaan 8ffaan barattoota 154 kanaatu qormaata biyyoolessaa fudhatee mana barumsaa kana barachaa ture. Barattoota kana cimsuudhaaf jecha keessattuu barattoota kutaa 8 fi kutaa 6ffaa cimsuudhaaf deeggarsa walirraa hin cinne. Fakkeenyaaf guyyaa mana barumsa keenyaa boqonnaatti qabu Jimmataa fi Alabe. Kana waan ta'eef barsiisaan keenya za'aa dura za'aa booda qabxii gaarii akka magaalaattis akka biyyaattis akka finnu keessattuu mana barumsaa bultii addaa akka seenaniif jecha Rabbi nu haa milkeessu Rabbiin sababsadhaa jira. Sababsannee waggaa guutuu ijoollee kana yeroo barnootaa idileetiin alatti barsiisaa turre jechuudha. Barnoota barataa keessattuu barnoota qormaanni biyyoolessaa ittiin qophaa'u ijoollee kana barsiisaa turre. Kanaaf bara kana qabxii gaarii eeggannaa ijoollee mana barumsaa bultii addaa seentu wayitu kutaa 8ffaa irratti barattoota baay'ee ni eegganna inni abdanna. Kanaaf asirratti inni itti aanu barsiisota keenya. Bara kana barsiisota 9 qormaata qormaata siyoosii jechuudha. Barsiisota qorree keessa barsiisaan 7 dabuu danda'ee jira jechuudha. Gamsa fudhachuudhaan. Kan itti aanee jiru waa'ee hojiiwwan bara kana hojjetamaa turan guddina barnootaa mirkaneessuu keessatti hedduu barattoonni keenya dubbisuu fi barreessuu akka danda'an. Inni cimaan barataan tokko mana barumsaa isaa waan beekne dhufa wanni ijoon maali dubbisuu barreessuu danda'udha. Kanaaf barattoonni keenya dubbisuus barreessuus akka danda'aniif jecha laphaatii addaa goonee barnoota afaan Arabaatiin baratamu afaan Oromootiin baratamu hunda isaa dubbisuus barreessuus akka danda'an parsantii 100tti amanna jechuudha. Ilaallee madaallee kanaaf jecha hojiiwwan baay'eedha hojjenne. Kana malees barattoonni keenya keejirraa kaasee hanga kutaa 8ffaatti naashinaal aayidii galmaa'anii akka jiran barsiisonni keenya leenjii tokko darii fudhatanii akka jiran hundi isaanii jechuudha. Barsiisonni keenya naashinaal barattoonni keenya keejirraa kaasee hanga kutaa 8ffaatti naashinaal aayidii sadarkaa biyyaatti labsame fudhatanii akka jiran jechuudha galmaa'anii. Inni biraa barsiisaan keenya itoo koodarii akka biyyaan labsame leenjii sun hunda isaa fudhatanii akka jiran sartifikeetii isaanii tokko barsiisaatti hidhamee mana barumsaa akka jiru. Kana ta'uun isin hubachiisa. Kan bara dhufuuf barattoota galmeessuu qabnu kan karoorfannee barattoota waliigalatti mana barumsaa 2,500 akka galmeessu hojii akka eegallu isin ibsuu barbaada. Kan itti aanee jiru asitti nama tokkoon affeeruu barbaada akka naasimattan. Innis itti gaafatamaa waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Baabbilee obbo Ramadaan Bashiir asitti akka naasimattan jechuun barbaada. Akkasumas maatii barattoota mana barumsaa madrasaa tokkoo fi lakkoofsa 2 akkasumas barattoota mana barumsaa madrasaadhaan baga ayyaana guyyaa maatii bara 2018 isin geessisuun barbaada. Akka waajjira barnootaa magaalaa Baabbileetti manneen barumsaa qabu keessaa madrasaanis isa ijoodha. Kanaafuu madrasaan hojii baruu barsiisuu bara 2018 gaggeessaa ture keessatti hojiin inni gaggeessaa ture barattoota isaa ga'umsaan oomishuudhaaf beekumsaan
guutuudhaaf hojiin barsiisonni fi istaafiin mana barumsa madarasa raawwachaa ture hojii olaanaadha jechuudha. Kanaafuu guyyaan kungaa laffaatii fi hojii isaan bara 2018 gaggeessaa turan goolabbiisaatti bu'aasaa jechuudha. Guyyaa firii barsiisaanis laffaatisaa maatiinis laffaatisaa 2018 qofaan jalarraa kaasee kutaa 8 hagee amma 8 itti laffaamaa ture. Kutaa 7 akkasumatti. Kanaafuu laffaatii waggaa 8 hanga waggaa 1 haguu hamaatiinis barsiisaanis barataanis itti laffaatee ture. Firii guyyaa sanii guyyaatti ilaallu waan ta'eef baga guyyaa kanaan geessan jechuun barbaada jechuudha. Kanaafuu madarasaan sadarkaan ammarra gahe haalli itti deemaa jiru hojiin baruu barsiisonni hojjechaa jiru dhaloonni inni oomishaa jiru manneen barumsaa akka magaalaa Baabbilee qabu keessaa manneen barumsaa fooyyee ta'e keessa jira jechuudha. So kanaafuu cimina barattoota fakkeenya ta'an naamusaan dandeettiidhaa fi ga'umsaan oomishuu keessatti manni barumsa madarasaa waggoottan dheeraa darban har'aan beekamni isaa dheeraa sadarkaan irra ga'uu qabu kanaan keessa madaalu jechuudha. Kanaafuu kanaa olitti ca'uu danda'u qabaatu mana barumsaas ca'uu danda'us waan ta'eef kanaafuu tumsi hawaasaas murteessaadha waan ta'eef boordiin fi Lomani kan supporting kan staffing ciminaan hojjechuun itti fufuu danda'u qabaatanii jiru. Kanaafuu baga guyyaa kana geessanii jechuu barbaada. Ciminaa fi gahumsa manni barumsaa madarasaa kanaaf yoo qabu cimsee itti fufuutu irraa eegamu. Hara sadarkaatti aanu ce'uudhaan ulaagaalee guuttachuu qabu. Baay'eetu jira. Ulaagaalee sanis kan yeroo fuulduraa ilaallee akka magaalaattis akka waajjira barnoota magaalaattis yaada jedhamu kan ta'u ta'a. Kanaafuu asumaan dhaamsuu barbaadu bara barnoota itti aanuufis hawaasni boordiin staafiin qophii gahaa taasisuudhaan barattoota hirmaachisuu qaba. Hirmaachisanii qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gaheen hawaasa asitti argamu gahee olaanaa qaba.